Ashama harka fuunee jara jirtu jennee ilmaan Oromoo kan addunyaa maraarratti argattan akkam nagaa keessanii ani jira galata waaqa galata rabbii galata abbaa isiniin jedha. Ayyaa akkasumarreen kaargoo akkaataa itti ergannu isiniif himuu dhufe jechuudha. Maaliif kaargoo yeroo ergannu uffata akkamitti ergannaa? Kaargoo yeroo ergannu uffata yeroo ergannu waraqaa isaarraa kaasuu qabnaa jechuudha. Maaliif yoo jettan sababni isaa qaraxa nutti baay'isaa jechuudha Itoophiyaa yeroo gale. Kanallee akkasumallee uffata ashagamaa kana akkanatti erguu hin qabnu jechuudha. Keechaa baasneeti duwwaa isaa erginaa jechuudha. Yoo wanni qabaate yoo kan waraqaa qabaatu ta'e waraqaa irraa kaastanii haala saniin akka ergattan dhaamsa kooti jechuudha. Akkas isiniin jedha ilmaan Oromoo maaliif irraa fayyadamtu jedhee wanta yaadeef qabadhee isiniin dhufe. Baay'ee isinitti mul'achaa hin jiru natti fakkaata. Maaliif kilaasii koo ibsaa guddaa hin qabu. Sababa kanaaf karaa kanaan dhiifama isin gaafadha jechuudha. Akkaataa kanaan kaargoo ergannaa jechuudha. Kaargoo yeroo ergannu namoonni qaranni nutti baay'atu. Qaranni akka maaliif nutti baay'ata jenna? Waraqaa isaa irraa hin kaasnu jechuudha. Waraqaa isaa irraa hin kaasnu jechuudha. Akkasumallee wantoota kaargoo ergannu maalinni kaargoo birrii meeqa kaffallee ergannaa? Yeroo kaargoo ergannu dhugaa dubbachuudha birrii hedduu kaffallaa. Birrii hedduu kaffallee ergina. Yeroo biyyatti manazarame birrii sun meeqa ta'a? Birrii fakkeenya kiiloon takka birrii 6 fi shilingiidha. Akka biyya Dubaayititti birrii 7 fa'aadha. Birriin 7 sun meeqa ta'a? Yoo jennee gamaggamnee ilaalle birrii hedduu ta'a jechuudha. Akkasumallee meeshaalee kaargoo ergattanii yeroo ergattanii kaartoonii keessaa baasaa ergadha. Maaliif kaartoonii wajjin yeroo ergitanii meeshaalee yeroo bittanii kaartoonii wajjin ergitan rakkoo inni qabu kiiloo isinirratti kaasa. Lammaffaa immoo achi yeroo ba'e qaraxxillee isinitti baay'ata jechuudha. Maaliif yoo jettanii biyya keessatti Itoophiyaa keessatti wanta nagaddanii bu'aarraa buustan itti waan fakkaatuuf meeshaalee yeroo ergattanii kaartoonii isaa keessaa baasati waraqaa ishii keessaa isif fayyaddu haala saniin ergadhaa. Uffata maraati shanta keessa godhaati isiniin jedha. Kun dhaamsa kooti obboloota koo hundi keessanuu isiniin jedha. Akkasumallee kaargoo maal erganna? Maaliin kaargoo ergannu? Kafana, caammadha, qamisiidha. Uffata akkamiiti? Uffata halkaniiti? Kan akkamii erganna? Kaargoo odoo jenne kaargoo kan ergannu meeshaa juusii akkasumallee uffata halkanii yeroo isiniin jedhu irra jireecha algaa libsii fa'aa osoo ergattanii baay'ee natti tola jechuudha. Maaliif yeroo tokko nuti maallaqa qabachuu hin beeknu. Maallaqa keenya kaargoo ergina jennaa, uffata binna jennaa, ordarii godhaa oollaa jechuudha. Maallaqni keenya isarratti badaa jechuudha gama tokkoon. Egaa guyyaa boru immoo wantoota biyya keenya keessatti nu barbaachisu sirriitti gadi fageenyaan laalee isiniif qabadhee dhufa jechuudha. Maaliif kaargoo sin jennee kafana salbaaja walitti qabu osoo hin taane maal akka gochuu qabnu? Mee kaargoo kana erginee faayidaa maalirraa argannaa? Miidhaa maalii immoo nu muddata irratti jechuudha. Maaliif seetanii obboloota kiyya maallaqni asitti ittiin binnu suni birrii baay'ee ta'a biyya keenyatti jechuudha. Akkas isiniin jedha. Viidiyoon kun viidiyoo gabaabaadha. Nagaatti naa turaan affeerraa kooti. Akkasumallee warroonni si malee yuutuubii maatii hin ta'in maatii kiyya naa ta'aadha. Na jajjabeessa obboleewwan koo isin malee maaliin qaba? Muktirree baala qaba. Ani Oromoo malee homaa hin qabu isiniin jedha.
akkasumarra galatoomaa oraa bulaa deebanaa isiniin jedha obboloota koo. Hedduun isin jaaladha, hedduun isin kabajaa, iddoo guddaan isiniif qaba Oromoo kiyya isiniin jedha. Nagaatti naa tura, turtii gaarii isiniif haa ta'u. Irraa fayyadama yoo reezumuma jedhanii irraa fayyadamuu baattan sabiskiraayib naa godhaa, na jajjabeessaa. Wantoota babbareedaa kan qabadhe isiniif dhiyaadhu isiniin jedha. Galatoomaa oraa bulaa deebanaa isiniin jedha saba koo.